Waadaa nyaadheen gantuun ta'e. Safuu dhagaa jaalalaaf safuu Nanchi samaali halkan irra fuu Guyyaa taa'een boo'aa kophaa koo Raaseena urbufaa garaa koo safuu dhabbaa koo. Maqaan kiyyaa Mustafaan jedhama. Kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa baadiyyaa yoo ta'u hiriyaa dheeraa kan baay'ee jaalladhuu fi akkasuma waan baay'ee waliin dabarsineem as geenne tokko nan qaban ture. Haa ta'u malee biyya kana keessa kan jiraannu seera qabeessaan osoo hin taane karaa seeraan alaatiin daangaa biyya kanaa cabsinee waan seenneef dhukannee baadiyyaa keessa jiraachaa turre. Haa ta'u malee otuma kanaan jirru guyyaa tokko akka carraa shurxaan yookaan poolisiin biyya kanaa hiriyaa koo ana biraa qabde mana hidhaatti darbatte. Hiriyaan koos erga qabameen booda jaalallee durbaa kan biyya kana taa'ee biyya biraatti baay'ee wal jaallatan waan qabuuf kanaafuu isheenis qabamuu isaa akkuma dhageesseen akka hin naaneef yookaan immoo kopxummaan akka ittiin nagaamneef akkan jajjabeessuuf karaa toora ittiin ishee argadhu hundumaanaaf laatee wal nu qunnamsiisa. Kana jechuun immoo anaaf inni biyya tokko keessa waan jiraannuuf isaaf immoo qaxxitaa bilbilee isheedhaaf immoo gara onlaayiniitiin imoo yookaan immoo waashtaappii akkasumas teelegiraamii fi miseenjeriidhaan isheedhaaf bilbileen riqicha ta'ee isaan lamaan wal argisiisaan ture. Haa ta'u malee hiriyaan koo siranyaa mana hidhaa waan ta'eef yeroo fi sa'aatii dheeraa kan jaalallee isaa faana dabarsuu hin qabu. Kanaafuu isheenis immoo yeroo ishee kan kanaan dura isa waliin dabarsitu ana waliin dabarsuu eegalte. Anis immoo namni biraa kan sa'aatii dheeraa waliin haasa'u waan hin jirreef yeroo dheeraa kenneefiin waliin haasa'uu itti fufne. Osuma kanaan jirru nu lachuu walitti dhufeenyi keenya hedduu cimaa dhufe. Wal amannee waan garaa keenya walitti himachuu walumaan deemuu itti fufna. Osuma kanaan jirru walitti haasa'uun suusii nutti ta'uu bira darbee osuma waliin haasofnu wal yaaduu eegalle. Osuma kanaan jirru waan baay'ee waliin haasa'uu baranneef wal obsuu dadhabnee anis yoon onlaayinii irraa badeem isheen immoo qaxxitaa bilbiltee ana barbaaddi. Baay'ee wal amanuu eegalle. Walitti dhufeenya cimaa horanne. Osuma kanaan jirru jaalalti jamaadha waan ta'eef ani immoo guyyaa tokko akkas jechuun itti nan dubbadha. Sababii hiriyaa koo kana sirriitti jaalladhuuf malee dhugaa dubbachuuf hedduun si jaalladha gaafa nan jedhu. Isheenis immoo sagalee miidhagduu tokkoon anilleen akkasuma garuu homaa gochuu hin dandeenye naan jetti. Anis immoo dabaleen eeyyeen homaa gochuu hin dandeenye jedheen cal'isa. Baay'ee wal jaallanna. Garuu haa ta'u malee karaa dhabne. Dubbiin keenya lafee laagaa seene taate. Haa ta'u malee guyyaa tokko akkas jedhee itti nan dubbadha. Anaa fi ati karaarraa hin jirru. Waadas nyaadhee hiriyaa gantus ta'eera. Kana hunda kan na godhe jaalala keetii jedhee yeroon an itti dubbadhu. Isheenis immoo anis jaalallee hiriyaa keetiiti. Garuu jaalalaan walirraa qabamnus anisiif hin ta'u. Kanaafuu yeroo kee si jalaa qisaasessaa waan jiruuf atis tan biraa jaalladhu naan jetti. Tole jennee adda baanus guyyoota miti sa'aatii muraasa wal obsuun nutti ulfaate. Jaalalli keenya ni cime. Wal obsuu dadhabne. Yoo galgalaa baqqaa hadha boodam sin dubbisu wal obsuu qabna jennee gargar baane. Haa ta'u malee nu lachuu imimmaan harcaafne galgala adda deemnus ganama yoo sagalee isii hin dhageenye naaf hin dhiitu ijji koo onlaayinii ishii malee kan biraa hin argitu. Oromoo koo ani mucaan keessan haala kana keessan jira. Mee maal naan jettu? Ammaaf akka adda gorru walitti himne adda gorrus
Nama biraa baradhee jaallachuu miti kan duraan beeku iyyuu dubbisuu dhiiseera. Isiinis of caalaa akkanaaf dhiphattu nan beeka. Hedduu anaaf jecha dhiphatti mee mala naaf dhaha. Safuu dhagaa jaalalaaf safuu Nanchi samaali halkan irra fuu Guyyaa taa'een boo'aa kophaa koo Raaseena urgufaa garaa koo safuu dhabbaa koo Raaseena urgufaa garaa koo safuu dhabbaa koo Yaa saba koo kan biraa jaallachuu miti nama dubbisuunu natti ulfaateera. Egaan akkuma jedhan jaalalli jaamaa akka ta'eem jecha akkuma dhaga'ee arra garuu hojiin irra ga'een arge. Egaan an obboleessa keessan dafqaan bulaa Saudi Arabiyaarraa galatoomaa. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Gurraacha Afrikaa nagaan kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtanii fi bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Egaan seenaa obboleessa keenyaa kana sagaleetti jijjiiree kan isin biraan ga'e an obboleessa keessan Saadam Ibrahim. Egaan maqaan chaanaalii keenyaa Gurraacha Afrikaa yoo ta'u warri amma ammatti YouTube chaanaalaa Gurraacha Afrikaatiif maatiin ta'ii yoo jiraattan chaanaala keenya subscribe, like akkasuma warri dandeessan share nuuf godhuudhaan nu jajjabeessaa. Amilee nuuf ta'a isiniin jenna. Egaan chaanaala keenya irratti kan isin argattan seenaa jireenyaa akkasuma seenaa jaalalaa, walloo jaalalaa fi jechoota barumsa qabu tokko tokko asirratti kan hojjennu ta'a. An Gurraacha Afrikaati. Galatoomaa oraa bulaa deebanaam.